Surprise ምናምን jedhaa jirtani. Ustaaza surprise gochuu barbaade lubbuu. Ati moo? Dare. Ayyee. Himte kaamma mungkin si jala jiraatani. Surprise no na jala jiru ustaazni na jala sagalee kiyya moo waraabdan taana jechuudha isinii dhumatee takka keessan. Balee safarra laaka warii Mul'atu bar inni addaata. Maqaa Ifaasaa balleetti ifaasaa qannas ifaa bilbilaa. Ani finni kalee safarrayyuu walii barreessaa jirra. Garuu ani uummata waan akkana godhu kanan Lafattaaftu bar dhugaa kana olinaa isaa jirtu miti nagaa kana. Wallahi العظيم كنو كلي سفر كنو والله شوفي مش أيوة مفروض إنك تفوت إبرة بالتجارة اللي قيوم لما تيوم ما ممكن يعني Garuu miicayyoo miskiina baadiyyaadha waan dhufte wayii fakkaatti sii gadee madri akkanina dhungadhu jedhetti itti maramtee namni dhungatti maali jechuun waan dirqisiifamaa jirtu fakkaatti akkamsi wajjin hariiroo biraa qabdanii ishee koo wajjin. Wayne gudee waan dirqisiifamaa jirtu fakkaatti. Eenyutu ishee dirqa? Eenyutu ishee dirqa? Ustaaza moo? Maalitti ishee dirqa na dhungadhu? No jechuun wanni tokko ni jira. Namni miiratti dhagaame gaafa nama dhungatuu fi gaafa ajajamee dhungatu dhugaadha walii adda jechuudha. Amma ishiin ajajamtee dhungatte naaf gala barbaadu. Inji ፍቅር አይደለም. Surprise ምናምን jedhaa jirtani. Ustaaza surprise gochuu barbaade lubbuu. Ati moo? Dare. Ayyee. Himte kaamma mungkin si jala jiraatani. Surprise no na jala jiru ustaazni na jala sagalee kiyya moo waraabdan taana jechuudha isinii dhumatee takka keessan. Waraabina bakka isin abbaa manaa ofii intinee chufeeti. Ustaazuma kan keenya duraanii sana isaa sodduma kan keenya. Ustaaza keenaan jedhi ustaaza kan kee jedhi. Ustaaza kan keessan. Okay. Kan keeti. Ustaazi kan ummataati. Biyyee maal ummataate ilmoo? Ati. No. Ustaaza kiyya bar ustaaz booniyyee. Ati san beektu isaan? Ustaaz booni. Kan dhuunfaa godhatte. Iyyaame. Amma kinoo booniyyee fi jaarsa surprise goonaa hiriyaatti yaadaraana biraana fi ni akkamitti surprise goonaa jettee naan mari'achaa jirta. Haadha seenuu baga nagaan dhufte atis yeroo baay'ee waan akkanaa irratti ni hirmaatta waan ta'eef namoota walitti dhiyeessuudhaaf nama wal jaalatan atii fi dooktarri yeroo baay'ee jaarsummaa teessuu sappoortii gootanii yaada tokko kenneef kinoo booniyyeen hiriyaatti baay'ee jaaladhu. Yaada akkamitti surprise gooname? Bareeda. Gali kaati dura rakkoon qabu nuti qophii kana hundaa isiniif qopheessina walii galtanii. Wannaataa bareeda. Nan dhufa. Akkamii sagantaa goona kan jiru yaaduu irratti ta'aa jira sii galee. Sagantaa ajaa'ibaa gochuu qabna. Nu torkii kiyya bookeeti boonii. No ni torkii kiyya ni jira. Haadha seenuu deebitee nashiiduu. Deebi'eera. Nashiidaan bahuu qaba. Dhugaadha nashiidaa babbareedan bahuu qaba. Ishiinuu duraanuu qabdi kitaaba xumuramuuf jireedhaan karaatti dhaabbate sababa girgirrii isaaniif kitaabni isiin xumurama. Nashiidaan ishiidhaa bahee jira baay'ee karaa imotiin. Nashiidaa qabdi booniyyeedhaaf kan bahee jira. Karaan jannata nama geessu durba shawaatii kitaaba jira. Min taamaxaalaachuu kaalaas. Ana olii wal qixxaachuu barbaaddu moo sinama? Si wajjin immaa isaa dhufnee wal qixxaanne etta booniyyee. Ati hin jirtu bar. Waa beeka bar. Kabaatiif kitaabni sii ba'ee siif nashiidaan sii ba'ee maqaa kan keetiin durboonni tuulamni hundi faarfamee jedhee bar seenaa keessatti galmoofte kan akka kan keetii dhalattus dhalattees hin jirtu. Ati tokkoof tokko bakka tokko ati. Dubartiiruma akka Itoophiyaatti akkaatti biyya ishii waamsistee hin jirtu baroomi seenaa bar jirti ma akkaatti garaan jannataa karaa kana jettee biyya ishii maqaa dhoofsiste hin jirtu akka Itoophiyaatti bar rikardi cabsite miciyyooni.
wanta tokko qafa balleessite nattilleen aarini. Maaliif yeroo sana ati akka wamti kan kee rikeerdii kan kee kana silaa gadhiisuun qabdu turte ati. Sigalee bakka wamti ati balleessuu taate waan sana gadhiisuun qabdu turteen. Amma gadhiifamee inni dhugaan hunduma keenya mataanuu nyaatee dhiisisa. Jechuun asumarratti silaa baqqaatiin kun oluma goote tuulama erga faarsisi. Qoy maaliif sitti duulu isa dhugaa rabbi miidiyaa irratti sitti duuluun argaa nagaadhaa biyyi. Biyyi maaltu nagaa maaltu jira habiibti nagaan takka illee hin jira. Ani mana qal'oo anummaa tana argaadhuma kan koo jibbu bar maaliif jiraattee isaan ani maal balleessite qoyati. Ani beeku waan hin balleesse ani wanni koomantii wayiin barreesse koomantii isaa maaliif barreessiti akkamitti inde isatu fidee poost godhe ani immoo koomantii akkamitti hin barreessine referendummaa walii qabna bar akkam jettu uummata gowwaa jechuudha mela dirqachuudha ani maalum taatan godhe ana balleessaa kan qabu. Kenna maali koomantiin taphachuudha barmara ko maal qaba koomantiin oo barreessan akka ati immoo akkamitti barreessitee akka waan Muhammad Bayaan si jaalataa jirutti barreessitee fi baree akka mariiroo wayii jira isa dhugaa uummatatti bimee jaalalli isaa si keessa jira moo isa keessa jira? Ustaazamoo ana matiike keessa akkanitti deebi'uu na gochuu jiranii bar. Dhugaa? Nuti xiqqeefnu malee yoo xiqqoofne ni beektaami. Duras ani. Inni immoo baraka waan baay'ee ishii jaalachaa jirutti poostii gochaa jira boonii. Eenyu jaalata? Miiciyyoo amma fuudhe kan. Miiciyyoo amma fuudhe dheengadda fuudhe bara bitti jaalalli guyyuma lamatti uumamamu akkamiyyani. Garuu miiciyyoo miskiina baadiyyaadha waan dhufte wayii fakkaatti sii gadee madri akka inni na dhungadhu jedhetti itti maramtee namni dhungatti maali jechuun waan dirqisiifamaa jirtu fakkaatti akkamsii wajjin hariiroo biraa qabdanii ishee koo wajjin. Wayii deegudee waan dirqisiifamaa jirtu fakkaatti. Eenyutu ishee dirqa? Eenyutu ishee dirqa? Ustaazamoo? Maalitti ishee dirqana dhungadhu? No jechuun wanni tokko ni jira. Namni miiratti dhagaameen gaafa nama dhungatuu fi gaafa ajajamee dhungatu dhugaadha walii adda jechuudha. Amma ishiin ajajamtee dhungatte naaf galaa barbaadu. እንጂ ይሄ ፍቅር አይደለም። አይ ዶንት ኖ አገሯን የሚይኩ በእናትሽ ደሪሲ Boni dhugaatii jaalala isaaniitti ni naaftee moo rakkoo hin qabu normaal jetteetu maleessitee naaftee ati isa dhugaa? Ara wallahi lazima. Usoon ustaaza kana dhabuu baadhee ustaaza kana odoon dhabuu baadhee jedha odoon dhabuu baadhee jettee beektaa keessa kee yaadee beekaa isa dhugaa? Wallahi yaadeen beeku takkaillee wallahi lazim jedheen beeku. Taaptaabin gootanii guys maaya akkuma tuduu dhaggeeffatanii taaptaabin godhuu isaa. Takkaa yaadeen beektu osoo dhiisuu baadhee jiraadhee osoo ol kayyanuu baadhee jiraannee jettee gaabbiteen beektu? No wallahi jedheen. Uummanni bari yeroo baay'ee koomantii kennan laala akka ati waan gaabbitee wayiitu koomantii gizee ati taphachuudhaaf bakka normal taphachuudha waan ati barreessitu dhugaasee waan ati itti naafaa jirtutti fakkaata bar. Inaaf teessatti isa dhabuu kee kana. Islamaa ofii keetiif akka hin barbaanne itti himte miti? Kennaa. Ati jechuun iccitii keenya ni beektame waggaa tokko guutuu waliin aga turretti iccitii kiyyaaf ustaaza ni beektame. Dhugaan. Ni beektallee dhaan akka inni wajjin jiraachuun barbaanne. Saa wallala. Dhugaadha ko walla. Wallahi na agam tokko. Kanaaf uummata maal jettaan ati taphachuudhaaf koomantii barreessiteef kana namoonni akka waan ati itti naafaa jirtuutti akka waan isa fedhaa jirtuutti akka waan gaabbiteetti uummanni dubbataate maal jettaan? Wallahi ani taphaafi malee uumma gaabbii minaamin jedhamu maal jechuudha ndee ni ምንድነው? እኔ እኮ አንቱ እቹን በቃ
namni tokko wal isaa ani finni immoo wal lollee miti jaalalaan adda baanee sin barbaadu wakka. Amma bar inni osoo inni na dhiisee osoo waan tokko miidhaa wayii narraan geessisee akkasitti yookaan immoo osoo inni na dhiisee yaa itti gaabbuu hin danda'a. Garuu ejaan ani dhiisee maaltu itti na gaabbisiise? Maal jechuudha? Ani jireenya nama keessa deemaa jiru. Si jammar ani koomantii yeroo tokko kennaafi malee ani saqeeqellee beeku isaan arrabsuullee qeequllee minaaman jechuullee alfalgan. Garuu moo yoo barbaachise moo inni naggaralla maalata. Garuu arramoo boonii barsi arrabsee ture wallahi viidiyoo wayii argee baay'ee tokko naare jechuun madri waan jecha miira wayii keessa maal akka jedhan hin beeku si arrabsa ture maal jettaan isaanati maaliif si arrabsa maal badiin keeti jechuun baay'ee sappoortii gooti akka inni fuudhuuf. Habibti wallahi jazaan nama akkanuma maal goona ree ofii fuusisnee ofii arrabfamna. Jazaan keenya akkana ta'e ofii ani fuudhi jedheeni liqaa isaaf jedhee liqaa seenee jazaan keenya tana ta'e. Garuu sadarkaa kana maaltu ga'een jettareeti? Hin beeku kenna ani fuustaasni kara keessatti naguma qabna. Garuu immoo miidiyaa irratti waan ba'ee dubbatee wallahi alaqa. Hin beeku nani wallahi. Inshallah rabbi nagaa godhu. Ati naariin abshiroo maamiti namoonnis in taphatanii innis in taphata. Bakka jireenya miidiyaa kanaa jechuun taphatanii kolfuudha. Garuu wanta goonu waan dubbannu keessatti of eeggannoodha si galee viidiyoon waraabamaa fakkeenyaarra viidiyoo wayiin arge kan inni waan hin taane jedhe of eeggannoo gochaa haasa'uun bareedudha si galee kaleessi walla feeyoo ta'e. Ilaa kenna ani fuustaasni kalee safarra laaka warii hin mul'atu bar hin addaata. Wi maqaasa ifaasaa balleetti ifaasaa kannas ifaa bilbilaa. Ani finni kalee safarrayyuu walii barreessaa jirra. Garuu ani uummata waan akkana godhu kanan lafa taftu bar dhugaa kana olina isaa jirtu miti nagaa kana. Wallahi kuno wallahi alazim kuno kalee safar kuno wallahi shufi. Barakkanuma lafa tafanii bar namni Hamzaan eenyudha Hamzaa Suufa Hamzaa Ajiifa akkuma lafa tafu bar yeroo baay'ee waan hin taane siin jedha namni waliin jiraachuun sireedha ol darbuun sireedha namni jaalalaanis waliin jiraata ol kabajuu walii jiraata malee waan hin taane jechuun waan keessa hin beekne tokko gaarii miti isa dhugaa dubbachuuf. Kanaaf ustaasi fi booniyyee walumaa galatti waliin jiranii waa tokko shakkii tokko malee. Ani abba mana kiyya waan barbaade amma bilbilee yeni baal jechuun ni danda'a abba mana kiyya jechuun ni danda'a maaluma siin qopheessi maal taatan inde amma yoo garaa si gubuu dandeessi isheen hojjumaan jiranii hanga inni biyya jirutti bakka jaartii qaba rakkoon qabu gaafa biyya galte immoo rakkoon qabu mana guddaatu ijaarramaan ta'e rakkoo takka shari'aa ta'e baay'ee afur shari'aa ta'e rakkoo takka hin qabu. Anga afuri shari'aa ta'e mee isin maal gootan ani ndoom. Nu islaamummaa kan furannee bar islaamummaa sirrii sanoo fudhaan malee isaa ribiini akka jajallataa sanaa miti. Bakka ndoom jaartii lammaffaa ani lammaffaa moo jalqabu mee barreessaa miti. Laa ati jaartii duraati. Nikaan beekame kaa'inni sun nika haaradha miti ree. Rakkoon qabu raaja'u jechuu danda'a rakkoon qabu kun hin deebi'e nikaan. Kusini nasa ujian anama nama ifere to ko bilo ko din ardo masain fedo bar namu uji ya saya kambul takamul ta walin janu nakamita silati walin jirani je nakko amma jechuudha wal mangala tamma waa'ee cidha akkamitti cidha godhachina akkamitti surprise gochuu qaban doon kenna way haga inni na beerutti yookaan moo saawudii tachumaan umuraa gootanii rakkoon qaban sagantaa siniifan godha sargii ajaa'iba inshaallah rabbi nu ajiraachus malee surprise godhee yookaan osoo inni dhageenye hiriyoota isaatiin maatu sirreeyya
Wanni keeyyaa jira. Manni keeyyatti koshii karaarra rakkuun qoban shaayee. Indawam jechuudha wanni godheetan maal godha si fakkaate hiriyoota isaatiitti ittimee yookaan yoona diikoorii bareedaa wayii qopheessanii gaafina anillee ni gala osoo isatti himin jechuudha. Kazaan booda akkam godhama Gaafsa sagantaa ajaa'ibaa gochuu qabna waljawii sagantaa bareedaa gochuu qabna. Namoonni dhufanii achitti kaameraamaaniin kophaatti yommuu sisamatoo bakka namoonni akka lafa dhoofne iyyuu barra suuta jedhanii ibsuu fi siigalii namoota fiyyuu. Ija isaa hidhamuu qaba. Ani achi fuuldura isaan dhaabadha. Indoom dhiira miti kan qalabata miidhaguu wanta lejnaa. Ani indoom yoona diikoor nagara zagaajinaa akkasitti ልብ ቅርጽ ላቭ እንደዚህ አከንቲ ተወጀደይተና ልብ ቅርጽ በልበል ራካሲ አገ ከራቲ አባቦ ዲማ ጅቹ ፍቅር አከስቲ ወኒ ጅዴ ከዛ እጅ ሳይደ በልፋን ታገባኛለህ እኮ ይላል ኦ ማይ ጋድ በቃ ታገባኛለህ እኮ አስባችሁ ጋፍታ ነው ማንኒ ማልጀ ነገሩ Nauman na kasi timali amanan juro. Kaza tagabanyalu ko jedheni. Kazan bwala eninja namonni akkanatti asiif isatti marsanii dhaabachuu qabu. So rifatuu danda'a, miira keessa seenuu danda'a, bakka hin beekamu wanni isatti dhaga'amu jechuudha. Ummi seenaa dhuftee qoyoo.